Akkam jirtan harka fuune isiniin jenna kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii keenyaa isinis harkaan bulaa jechuun keessan hin oolu. Egaa eebba keessaniif ulfaadhaa isiniin jecha guyyaa hardhaatis waan haaraa tokko gadaa dijitaal miidiyaan qabatee isinii dhiyaatee jira. Akkuma beekamu addunyaa keessa jirru kana keessatti yeroo ammaa namoonni kallattii garaagaraa mallaqa hojjetaa jiru. Nu eessa jirra akka hawaasaatti kan jedhu baay'ee gaafii namatti ta'a. Kanaaf guyyaa hardhaatis appilikeeshinii haaraa tokko qabadhee isinii dhiyaatee jira. Egaa appilikeeshinii kanaan akkamitti mallaqa hojjenna? Subscribe godhaa jirtanii ulfaadhaa isiniin jenna. Egaa appilikeeshinii kanaan karaa salphaa hojjechuu dandeenya. Appilikeeshiniin kun akkuma beekamu namoonni idil addunyaa hedduun mallaqa irraa hojjechaa jiru. Akkasuma immoo ofis beeksisaa jiru. Chaanaalii YouTube isaanis kanneen biroo fayyadamanis beeksisaa jiru. Innis Canva. Canvaan kun maal yoo jettan karaa lamaan fayyadamuu dandeenya. Innis appilikeeshinii Play Store keessaa buusnee fayyadamuu dandeenya. Moora immoo Googleedhaan yoo fayyadamne imeeliin kan appilikeeshinii kana fayyadamnu yoo taate jechuudha mallaqa irraas argachuu dandeenya. Namoonni creativity dandeessan akkuma beekamu thumbnail garaagaraa, logo garaagaraa, business card garaagaraa hojjettanii asirratti gadhiisuudhaan egaa appilikeeshiniin kun kallattimaa mallaqa isinii kaffaluu akka danda'u dhiyoo kana imeeliidhaan nu beeksisee jira. Isinis kanneen isin gan akkamitti akka fayyadamuu dandeessan isinitti argisiisuuf deemaa jirra. Nu wajjin tura. Appilikeeshinii kana fayyadamuudhaaf Google seenna. Egaa erga Google seenne Canva jennee barreessina. Yeroo Canva jennee barreessinutti ammoo workspace yookiin iddoo kana nu fida. Egaa iddoon kun ammoo iddoo nuti tutorialii editii keenya itti hojjannu yookiin shaakalluudha. Egaa nuti diizaayinii garaagaraa hojjannee appilikeeshinii kana irratti yoo gadhiifnu taate appilikeeshiniin keenya sun namoota hedduun yoo nu jaalatame mallaqa nu kennuu danda'a. Kana yoo jennu amma appilikeeshinii tokko lama yookiin lakkoofsaan 10 osoo hin taane baay'isnee hojjannee yoo asirratti gadhiisne namoonni diizaayinii yookiin loogoo nuti hojjanne sanaan fayyadamuu danda'u. Yeroo fayyadaman ammoo hin buusu waan ta'eef nuufis promoshiniidha. Egaa Canvaan ammoo akka nuti mallaqa hojjanne imeeliidhaan nu beeksisaa kallattii sanaan mallaqa irraa argachuu dandeenya jechuudha. Egaa akkuma beekamu namoonni hedduun uffata isaanii irratti diizaayinii garaagaraa hojjetanii loogoo garaagaraa hojjetu akkuma argaa jirtan. Egaa templateii garaagaraa ni hojjetu. Presentation namoonni dhiyeessanis dipaartimentii isaanii bu'uura godhachuudhaan waan dipaartimentiin sun isaanii kenne qabiyyee sana irratti hundaa'uudhaan diizaayinii garaagaraa hojjetaniiti presentation isaanii haala ammayyaa yookiin modern ta'een dhiyeessuu danda'ani. Egaa Canvaan kun waan hedduuf tajaajiluu danda'a. Egaa namoonni hedduun hojiilee hojjetan san keessatti promotionii ni argatu jechuudha. Egaa logoon nuti yookiin diizaayinii yookiin business card nuti hojjannee asirratti gadhiisnu egaa jaalatamee namoonni hedduun buusanii itti fayyadaman karaa salphaadhaan mallaqa irratti hojjechuu dandeenya. Akkuma argaa jirtan diizaayinoonni asirratti argaa jirtan kunniin egaa Canvaan hojjetee osoo hin taane namootatu Canva sign up godhee Googleedhaan asirratti hojjetee gadhiisa. Nuti diizaayinii kana yeroo fayyadamnu akkaataa nuti buusnu sanaan mallaqa irraa argata qaamni sun. Egaa nuti imeeliidhaan hojjanneeti kan asirratti gadhiisnu jechuudha. Namoonni hedduun loogoo yeroo hojjetan akkasuma immoo business card isaanii hojjetanii t-shirt irratti hojjetu. Akkasuma immoo business card isaaniitiin wantoota adda addaa itti fayyadamu jechuudha. Nutis yaaluu barbaachisaa namni kana fayyadamuudhaaf barnoota PhD yookiin maasters akkasuma immoo digirii dippiloomaan barbaachisu waan muuxannoodhaan ilaalaa hojjettu waan ta'eef karaa salphaadhaan beekumsa yookiin muuxannoo keenya gabbifachuu dandeenya. Guyyaa hardhaatis loogoo akkamitti akka hojjechuu dandeenyu akkasuma business card akkamitti akka hojjechuu dandeenyu. Egaa barnoota qabiyyee lama ofirraa qabu kana kan isinii dhiyeessuuf egaa guyyaa hardhaa yeroo qabutti fayyadameeti yeroo biraammoo akkamitti akka diizaayinoota bal'aa hojjechuu dandeenyu isinii dhiyeessa. Egaa guyyaa hardhaa loogoo babbareedoo akkamitti hojjechuu dandeenya. Akkasuma business cardiin nuti hojjennu namoota birootti akkamitti fudhatama qaba. Waan gaggaarii hojjenne malee akkanumatti akka qoosaatti osoo hin taane itti yaannee xiinxallinee hojjechuu gaafata. Moora asirraa kooppi goonees hojjennee bifa sanaan bareedaa goonee kan isaanirra fooyyessinee hojjannaan bareeda. Kanaafuu egaa namoonni hedduu asirratti akkuma jira templateii kanarratti loogoo templateii akkuma argaa jirtan asirra jira. Egaa kanneen argaa jirtan kanneen namoota hojjete asirratti gadhiise jechuudha. Creature Studio kan jedhu argaa jirtanii baay'eedha. Wantoota kanneen namootatu
imeeliidhaan asirratti galmaa'uudhaan jechuudha hojjetanii nuti yoo kallattimaan kan isaanii kana fayyadamnes egaa kaffaltiidhaan akkuma argaa jirtan firiin ni jira. Egaa namoonni tokko tokko ammoo baay'inaan kaffaltiin hojjetanii kan of beeksisuudhaaf firii godhanii kan gadhiisan ni jiru. Isaanis yoo fayyadamne isaanii promotionidha. Iddoo amma creative jettu kana erga tunneetiin nuti hojii keenya eegallee jirra. Egaa jalqaba irratti logo hojjannaa akkamitti logo hojjechuu dandeenya? Elementiin hedduun jira. Template kanneen akkuma argaa jirtan kan Canvaan nu gallakkise jechuudha. Akka nuti fayyadamnu template kanarra dhaabbanne ammoo gama bitaatti akkuma argitan ammoo taayitileen ni jira. Egaa elementiin ni jira. Akkasuma ammoo wantoonni biroo kan nuti itti fayyadamuu dandeenyus ni jira. Egaa iddoo search button sana irratti waan fayyadamuu barbaannu qabiyyee sana business card hojjechuu dandeenyu, logo hojjechuu dandeenyu sana search yoo goone nuuf fiduu danda'a jechuudha. Akkuma argaa jirtan Corina Cloud kan jedhu kan Canvaan gallakkise kanarratti akkamitti akka ofii keenya egaa hojjechuu dandeenyu logo haala salphaan ilaalaa. Yeroo jalqaba Corina Cloud kan jedhu kana bakka biraatiin bakka buusuu dandeenya, waan biraatiin kalaqa keenyaan bakka buusuu dandeenya. Kana success with Betty kan jedhu kana ilaala akkas akkatti bareedu. Egaa karaa salphaadhaan asmarratti barreessina waan biraa gochuu dandeenyu kan Canvaan nu kenne jechuudha. Namoonni muraasni firii kan gadhiisanis jiru isaanis fayyadamnee hojjechuu dandeenya. Egaa success bio jennama kan duraarra baay'ee karaa modern ta'een akka itti hojjetame argaa jirtanii bifa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Karaa salphaa ta'een logo kana ammoo upload goonee YouTube keenya irratti fe'uu dandeenya. Egaa software yookiin application ta'ee wantoota miidiyaalee hawaasaa fayyadamnu bu'uura godhachuudhaan maqaa keenya yookiin moggaasa maqaa keenya sanaan hojjechuu dandeenya. Karaa salphaadhaan logo mimmiidhagoo kanaa ol baay'ee faayamoo ta'an hojjechuu dandeenya jechuudha. Canvaadhaan Google qofa seenee Canva jennee workspace kanarratti iddoo mallattoo eda'uu sana tunna. Waan haaraa hojjannee Canva irratti gadhiisuu dandeenya. Kanaafuu promotionii nuufis ta'a mallaqas ni arganna jechuudha. Namoonni yoo logo nuti hojjanne karaa salphaadhaan itti fayyadaman jechuudha. Kanaaf miira dorgommii qabaachuu qabda. Akkasuma baay'inaan hojjettee gadhiisuu qabda. Torbaanitti 40-30 osoo hojjettee gadhiisteeti isaniin keessaa ni hojjetama jechuudha. Amma ammoo business card akkamitti akka hojjechuu dandeenyu isinitti argisa. Egaa business card illee bifuma logo sanii hojjechuu dandeenya. Ta'us garuu Portland fi egaa landscape filachuu qabda jalqaba irratti. Egaa kan amma hojjetaa jiru landscape dha. Egaa dalgee jechuudha. Hojjaa isaatiinis hojjechuu dandeenya kanneen akka TikTok fayyadamnuuf jechuudha. Egaa business card namoonni daldala adda addaa keessa jirtan daldala cosmetics ta'uu danda'a, daldala mana rifeensaa, egaa daldala manneen uffataa, egaa daldaloonni damee hedduu qabu. Egaa damee nuti hojii bizineesii irratti hojjetaa jiru san bu'uura godhachuudhaan hojjechuu dandeenya. Karaa salphaadhaa elementiin nuti fayyadamnus asirra jira. Elementii fayyadamnu erga tunneeti gara bitaatiin argaa jirtaniif iddoo search bitanii san irratti fayyadamnu bifa kanaan achirratti nail jenneet yoo barreessine nuuf fiduu danda'a jechuudha. Kunniin ammoo elementoota yookiin effektota nuti fayyadamuu dandeenyu. Jalqaba irratti elementii keessaa effektii kana fudhannaa. Effektiin kun halluudha. Egaa halluu kanarratti nuti kan hojjechuu barbaannu yoo mana dabbasaa ta'e yookiin mana dibata yookiin mana dibata qeensaa kanneen dibata fuulaa yookiin wantoota akkasii ni fayyadamnu ta'e nama biraatiin deemnee loogoo hojjechuu hin dandeenyu. Hojjannee kaanee mana amantaa qofa geessine egaa karaa salphaan bizineesis ofirraa salphisuu dandeenya jechuudha. Egaa gama biraatiin ammoo nama birootiif hojjannee mallaqa argachuu dandeenya. Canva ammoo irratti hojjannee yoo gadhiifne karaa salphaa onlaayiniidhaan akka nu kaffalamu gochuu ni dandeenya jechuudha. Egaa yeroo hojjannu amma fakkeenya tokko fudhanneeti effektota argine effektii tokko galchinee jirra. Egaa waan hojjechuu barbaannu sana leaf yookiin baala galchuu yoo dandeenya. Minjiraamti biqiltoowwan adda addaa halluu babbareedaan diizaayinii garaagaraa hojjetaman leaves yoo jenne baay'inaan nuuf fida. Sanniin keessaa ishii kana filachuu dandeenya. Erga ishii kana filanneeti karaa salphaadhaan ammoo hojjechuu dandeenya jechuudha. Akka
kanuuf bareeduun. Egaa diizaayinii yookiin elementoota garaagaraa fayyadamneeti kan hojjetaa jirru. Elementiin nuti fayyadamne tokko meekaappii halluu kana fudhannee jirra. Liipsii keessaa mallattoo biqiltuu yookiin ilillii kana fudhannee jirra. Egaa erga maal hojjechuu deemu jirra mana qeensa yookiin mana dibata meekaap biizines kaardii meekaappii hojjetaa jirra. Salphaadhaan iddoo isaa mijatu lookeeshinii isaa filachuu qabna. Erga lookeeshinii isaa filanneeti egaa taayitilii filanna. Erga taayitiliis yeroo filannu haala salphaadhaan hojjechuu dandeenya jechuudha. Taayitiliin nuti fayyadamu foont saayizii isaa, word staayilii isaa akkuma argaa jirtan baay'ee isaa nuu kaa'ee jira. Egaa karaa hedduudhaan namoonni birthday-dhaaf taankiyuu namaaf dhiyeessuu barbaannus kanarraa kireet godha waan ta'eef fagoo deemuu dandeessanii karama salphaan waan isin bira jiru waan harkaa qabdanii bilbila keessaniinis fayyadamtanii hojjechuu dandeessanii. Egaa akkuma jalqaba isinii kaase egaa namni mana dibataa yookiin mana halluu egaa nuti diizaayinii nuti hojjannee alatti baasnutu akka gabaa fidu kan taasisu. Kanaafuu beetii naayil baar jennee bifa sanaan gurgurtaa beetii naayil baarii jennee foonti saayizii isaa bifa sanaan jijjiiruu dandeenya jechuudha. Egaa woordii ishiin kun baay'ee filatamtu beetii naayil baariin. Egaa iddoon kun eessatti argama lookeeshinii kaa'uu dandeenya. GPS kan argisiisu mallattoon kun hin beektanii. Google irra seennee iddoo jirru yeroo GPS ilaalu mallattoo kana nu argisiisa. Jennee mallattoo kana fuulduratti barreessuu dandeenya. Shaashamannee yoo ta'e Shaashamannee, Naqamtee, Jimmaa jennee fuuldura lookeeshinii sana irratti kaa'uu dandeenya jechuudha. Egaa bilbila ittiin nu barbaadanis fudhannee mallattoo bilbilaa kennee egaa laandiskeeppiidha waan ta'eef haala sanaan hojjanna jechuudha. Sana booda bilbila keenya fuulduratti barreessina. Bilbila manaa ta'uu danda'a, akkasuma immoo bilbila harkaa qabnus ta'uu danda'a waan ta'eef haala kanaan egaa poostaa qabdan lakkoofsa poostaa mana keessanii barreessuu dandeessanii. Private poostaa haawusii ta'uu danda'a waan ta'eef kanaafuu kan dhuunfaas lakkoofsa mallattoo poostaa as erga kenneeti. Egaa akkuma argaa jirtan karaa salphaadhaan waan hedduu hojjechuu dandeenya. Waan haarawaa hojjechuudhaaf fagoo deemuun hin barbaachisu. Mana biraa deemnee diizaayiniidhaafis mallaqa nu gaafatu. Yoo xiqqaate mallaqa amma haala qaala'insa gabaa kana ilaaltan waan xiqqoodhaaf namni mallaqa hedduu gaafataa jira. Nutis diizaayinii akkana hojjannee onlaayiniidhaanis mallaqa argachuu dandeenya. Karaa biraatiinis ammoo biizineesii mataa dhuunfaa keenyas yeroo banannu kireetivitii adda addaatiin mana biizineesiitti hojjetaa jirru bareechisuu yookiin faayatti uumnee akka maamila hedduu horannus nu gargaara waan ta'eef kana irratti xiyyeeffannee haa hojjannus hin jedha. Egaa yeroo ammaa namni kireetivitiidhaan waa hedduu hojjetaa jira. Kalaqa barbaachisaa. Kalaqa ammoo barnoota guddaan barbaachisu muuxannoodha. Onlaayiniidhaan barnoonni hedduu tiitoraalii hedduu kennamaa jira. Egaa kanneen afaan Ingiliffaatiin kennaman hedduudha. Kanneen afaan Amaariffaatiin kennamanis ni jijjiiru. Ta'us garuu afaan Oromootiinis kennamaa jira jechuun ni dandama. Hanga barbaadamu san gahaa miti. Namoonni yuutuubii fayyadamtan hojii diizaayinaa hojjettanii karaa kanaanis of beeksisuu dandeessan isiniin jechuufi namoonni hedduu loogoos namoonni akkasii hojjetuuf namoonni yaada dhiyeessanii jiru. Akkasuma immoo namoonni guyyaa beerzidee akkuma argaa jirtan mallattoo kana nu hojjedhu jettanii mana diizaayinii deemtanii mallaqa guddaa isin kaffalchiisu ni jira. Egaa guyyaa dhalootaas kabajachuudhaaf yookiin namootaaf kabajuudhaaf diizaayinii ofii keenya hojjenneef hiriyoota keenya qooduu dandeenya. Gabraatiin ammoo namoota giraajuweeshinii qaban hiriyoota keenyaafis hojjechuu dandeenya. Kabajamtootaa fi hordoftoota Gadaa diijitaal miidiyaa bakka jirtanitti horaa bulaa deebanaa isiniin jenna. Tiitoraalii fi barnoonni keenya guyyaadhaa kan hangammaa nu hordofaa turtanii isiniin jenna.